gatii kana ta'eef ani bakka sanitti yoo balleessa jira akka laalka akka obboleessa kiyya tokkotti akka nama balleessee jira jedhutti dhiifama siiniin jedha bakka sanitti yoo balleessee jiraadhe jechuudha sii galee bakka sanitti akka namni yaadisanii miti yookaan ammoo akka sa'aatii sannan osoo hin taane ani by the way si'ii fi miti eenyumaaf sharrii garaa keessaan qabu eenyumaaf macarrashaan amaara amma oromoon amaara minaamina jedhan sanii miti amaaruma saniif sharrii garaa keessaan qabu xiyya takkittiin tan ana wanni namni na jibbuuf yoo jiraate Maammad ni haasayaaf namni na jibbu ana wanni namni na jibbuuf yoo jiraate waa argina waan san obsee sharrii gara qabadheeran taru face to face abbaa sanii naasa'ee fedhu ta'uu baatammoo tawakkaltu lillaa jedhee ta'a sii galee yoo hadha waasiin jedhee ati na arrabsite arraba tadha na arrabsite guyyaa lama yookaan guyyaa sadii na dhagaye magaa farfaffaan noormaalidha yookaan ammoo sa'aat akka booda noormaalidha sii galee miti gatii kana ta'ee fi bakka sanitti yoo waan isa zanneessiru ta'e namaallee zanneessullee hin barbaadu waan ta'eef soorii siin jechuu barbaada asuma. Rakkoon qabu haasawaa kee kana keessa takka seewwanii si yaadachiisu maal beektaa tokko nama fakkeenya nama biyya jiru kan irratti sibiin dabaleen fakkeenyaaf nama Itoophiyaa keessa jiru yoo amma fakkeenya filannoo naannoo Itoo afooqirraa darbuu qayyadu taate farga anaaf illee yaadu qabda amma yeroo ammaa taatana keessatti laal waa xiqqlaal keessaa waa'ee lubbuu fooqirraa darbe jechuun lubbuudha lubbuun tun mootummaan yommuu barga wayillee himullee ilmi namaa kanaaf illee wanta jechuun diriirqamaa bara maaliif jennaan ani oggaa adabbiin adabbii waan mootummaa biratti fudhataman qabneef waan gartee safuu waan jedhamu jiraame waan safuu uummataa cabsu waan gartee dhimma amantaallee walitti qabatu kan tokko hagama biraati ammas waa'ee manaa reemdana jette eenyuma laale nafuu mana rabbiin addaan sin baasin maammee koo haadha manaa tan ta'e rabbi addaan sin baasin anis akka addaan fakkeenya mul'aa beekatanan sii diratan nafuu dhiifi akkas godhi bilbilatti kan jechuun adda nafuu dhiyaa jette shari'aa fakkeenya hin baana ramoo yoo haasawa qoosaa goonaanuu kana ittiin sodaadhu jechuu barbaadeeti kanaafuu dhiyaa adda kasi jijjiiratuunis adda ammoo bakka nafuu dhiyoo jedhe rakkoon qabuumi amma jiru as deebi baran bakka tana si seerataa jedhani yeroo weema hojii taphannu bakka gartee waa'ee haadha manaa jechuun akkas godhu ishii dhiisi nafuu yookaan akkas godhu tana qofa akkanatti hin kaafne irraa si seera jechuu barbaadee bakka fuudhaa moo bakka akkas godhi deemi bilbila adabbiin tokkoffaa bilbila itti bilbili maaree ta'e takka kana yookaan dhimma waa'ee yaartii biyyaa kaasuu dhabu adabbii keessatti siigala nafuu dhiibii dhimma waa'ee yaartii biyyaa kaasuun walitti hin dhuftu beeku. Nafuu dhiyoo jedhuu fi halaalaami. Subhaanallah. Eessa qotti amma das deebiga. Eessa hin kunne nafuu dhiyoo jedhe halaala moo halaalaa miti? Sanyiin fillee mootummaan Itoophiyaan dubbata. San baaba biraa keessa san baaba biraati hogganaa dawwaltan siifamu. Okay, sure. Geesse? Achi deemi dhungadhu bayi na biraa dhungadhu deemi dhaqee. Eessa dhaqee? Na biraa bayi dhungadhu deemi. Dhungattee gisee geessite kottu rakkoon qabu. Amma shakkii kanarratti wal seeranne wal taanee miti geeman wajjin taphan namoo kam? Hai, amma kana dhungatu hoo? Jinniidha. Sheekha itti rikni hin jiru. Sheekha na dhungate nama sheekaatiin na dhungate okay. Ati dhugaa. Nama sheekaati. Yaa. Akhirul zaman keessa jira. Ati nama areeda qabu hundumaan nama sheekaati jedhettan.
Ansi bichaa nama sheekatidha malee kaawwal inni nama sheekatiin jira. Dhugamu. Yaa. Waan afaan si kaayan kana hin fudhatini. Hin fuudhin waan akkanaa kana. Maan rabbi jedhaati namichi kun. Waan akkanaa kana waan badaadha wallaa hin fuudhin. Waan hundeen nama afuufnaan dhiisigaa wayi. Maal afuufte jedhiftee waan afaan si kaayan kana beektaati wallaahi waan badaadha rabbi kakadhe. Ofiin nama afuufamti. Afuufame siin jiru. Wallaahi billaahi waan badaa afaan si kaayan rabbi kakadhe waan badaa. Waan badaa miti dhiisi afuufamtu. Wallaahi waan badaa afaan si kaayan. Niiraadhaatiitti akkasitti afuufamee hin dhufne dhiisu. Afuufi yoo lamaan na galcheen garuu nasiyaadhaan. Koominti jalatti yoo lennaa barreessaa jedhi wallaahi waan badaa. Wajja. Baatee deemee suma afuufsisi ababaa saddeet guutaa gaasisi warri mana kooti. Faamilii ababaa saddeet naa guutaa. Ababaa saddeet naa guutaa. Ababaa saddeet gaayis ababaa saddeet namni garagaraa. Namni garagaraa abaabuu saddeet. Koppiliinki sheer naa godhan dukkatan abaabaa saddeet gara koppiliinki sheer. Faamilii koongiraanaan jedhallee achumaan ishee. Koongiraanaan jedha miliyoona gahee koongiraanaan jedha. Hundi keessanuu koongiraanaan jedha. Qubee emmi waan barreessuu dide tiktookiin keenya tuffate moo maal inni miliyoona mataa gubbaa jira. Meeree miliyoona maaliif sii dhufuu diidara. Wanno hanqatana fakkaatee dhibba takka wayii akkasitti hanqata akkasiiti. Akkasii faamilii akkasuma fakkaata. Kuma kudhan jaamaa barre miliyoona jaamu. Kuma kudhan jedhaman jenne herreega kan keetii kaa. Mirqaana kan keetii walitti qabee kuma kudhan jedhaman jenne nuti waggaa afur guutuu asirraatti raggaxamnee mataan keenyatti gombifamaa ba'e. Ayyaa dhibba tokkotti itti hanqateetti guutaa. Gama namaan nama meeqa sii jala jirame. Guys, koongiraanaan jedha triple guys. Koongiraatiin jira nama meeqa siin jala jira. Waan akkana nutti hin darbin waa wayyaan ol darbi waa buleessu. Haloo. Koongiraanaan jedhi kootu bayi leencanaa kenni koongiraanaan jedhi. Koo bayi leencanaa kenni. Abaasoo itti deebiidha. Guys, trippilidha yalla trippil. Family trippilidha. Too naman dhageessu isaa nani dhageessamu. Maal jedhi? Nama meeqa siin jala jira? Kuma tokko. Kumaaf dhibba ja'a. Kottaa tiktookiin kiyya kun haarawaa deemiti mee yoo dhugumaan ati anama kanaa kwa jaallatu taate deemaa fuloo godhaa jeen. Godhaa jiranii barkunoo. Tiktookii kiyya kun haarawaa wallaa haarawaa harkiyya guddaan itti mokkoraa jirra rabbi haa deebisu. Hundi keessanuu yoo namni kumaa dhibba ja'a jala jirtan kun qaqqabaaf ooloo godhaanii. Maa dheengadda kuma saddeetirraa kaasee kuma kudha sin galchisiifne kuma yeroo takkatti kumni lamaaf ooloo si godhee bar. Eessatti? Dheengadda gaafa waliin taphanne geemi. Ayyoom kana waliin taphanne. Akkana ufi. Maa dheengadda geemii waliin taphanneetiin osoo geemii waliin taphataa jirru ol galeetii miti namichi baay'ee biraa ennaan baate ati. Yoo waliin taphanne. No sambar nama. Ma harkan sambar naman gacho qofaa foloo na godhe. Wallahi nama kuma lama foloo godhe nama kuma saddeetiin na bira dhufte. Hanga takka qofaa foloo na godhe hin jenne nama kuma tokko kuma lama foloo si godhe. Ati mee jazaa biyya kana jechuudha. Mana namaatiin seenee mana nama foloo guddootiin seenee siin jedhee bara. Haa wal fuudhuudhaaf wal dhiisuudhaaf sun amma bara anam jaarsa nama jaarsa kiyya si abdadha jaarsa kiyya kan hunduraa deemaan si abdadhee si eegaani. Ayo jara wanta kataate akaunti tananatti kan. Akaunti kami? Nama bira haa ta'u live ittiin hin seenu.
Akaunti kiyya ka guddaa kana moo? Innante an namni akauntii kiyya itti kennu namni an akauntii kiyya itti kenne akauntii kiyya harkatti argitan gaa'is isa duuba jechuudha rabbii gaditti isaa gaditti akka haati faatee nama biraan qabnetti abdadha wallaahi dhugaa isin hin jiran namni 600 kun akauntii kiyya kana nama kennina isaa gaditti rabbii gaditti isaa achitti namni biraa hin jirutti akauntii kiyya kana kennaan akauntii kiyya kana ilmoo kiyya caalan jaaladha gaa'is ilmoo koo caala jechuudha. Isa jechuun anaami. Rabbii gaditti anaami. Habibi asii yoo taateetiin jette. Eenyu baandare? Guys, tap godhaa hundi keessaniyyuu tap godhaa iskeenii bilbilaa. Eenyu baandare? Nani moo? Rabbii gaditti isa Ati kan kee kana meeshaan ittiin seenaa ka gaafa geemi keetiititti. dura kiyya anaas gaafate dura kiyya godhi. Waadaan haseenuu qabda. Waadaan haseen. Keessaa waliin wiisammaa adawwiis baay'een qaba ittiin kennin jeniisitti waywaatan dhiisa. No, ansitiin kenna rakkoota kan qabu ansiin ala waan biraan qabu dhagaye. Haga si jaaladhu beektu bara rakkoon kan kee kana bar osoo ati ofirraa na darbitu otoo ati maal jettu hangara kan kee fiiga sii galee haga si jaaladhu beektu gatii kana ta'eefi waan gootu waadaa naa gale. Maal waadaa? Akkaawuntii kan kee kana dhiirri biraan harkatti argee yoo didillee wal dhabdanillee an hadhallee borullee jaartii si godhachuudhaaf qaalba samaa qaalba midir jettee harka wal qabdee akka nama waajjira poolisaa seenetti waadaan haseenta. Maa hee yet ababaa takka gaayis waan roos faamilii mallee lakootu biyyee nyaata ababaa takka kenne. Waadaa sii gala. Waadaa sii gala. Si fuudha jaartii lammaffaa jechuudha. Maa shari'aan duraanuu ilaanga afurii jettee lammaffaa qofaa ilaanga sadaffaa afuritti hin fuudha. An osoo fiiltarii akkanaa kana kaadhee baratu iyyuu nan diddu bara odoon sin gaafatin hayyee jetta. Burtukaana hin fakkaanne si biratti amma. Tana barta hogganee fi jaartii halkan baatirii itti ibse filtarri irra hin jiru booyyee fakkaatti akkasitti aaree biraa gadi keessatti nama biskuuta fakkaatti qaqqabatee taaree qaqqabannaan wanni akka iitaa tokko shookee tokko itti dhufee jennaa baatirii itti ibse maali tana qoqqootii hoggolaadha ilaahuun kun noormaalii santu isa jechuudha. Waan filtariin kun nama goon hin qabu bar bultii nama diiguu keessatti. Habibi kiyya wasaapii kiyya qabdami wasaapii way filtarii qaba wasaapii na dawwaliiti. Yoo an akka asirraa burtukaana fakkaadhu kana lafatti ammoo jechuudha. Burtukaana sandaran hin qabaanne tu na dawwaliiti. Dubartiin maanuu siin ala tabiraa hin jirtu yoo ati hin jedhin yaa waan beeku. Waa hin dibaddu kana hunda. Wanta kan dibaddu laal akka jiru kanatti jechuudha akka jiru kanatti waan takka. Naa dawwal wasaappiidhaan deemi dawwal. Amma dawwal odoo asirra jiru amma dawwal wasaappiidhaan. Kanaan hin qabu malees ilkii kan hin qabu. Ansi lama osoo wasaappiidhaan dawwalte amma qajeelatti jechuudha eenyuun akka ta'e na barta. Okay, mee normaalii ba'uun ni dandeessaa? Laa asirratti diinaaf waliin kenninu lafee fiyya. No. Okay, achumaan ilaala. Ammas hin dhiqattu ammas. Wanta akkasiin jedha bar akka jiru kanatti sitti achi ba'a akka jiru kanatti. Lakki bu'aa WhatsApp irratti suuraa ta'e hin agarreen suuraa biraatu irra jira. No, wallah. No, ta WhatsApp in jedha. Naa dawwaltee naa laalta jechuu kaati.
ايه فيديو الان فيديو ولا لا dubartiin maanuu siin achi hin jirtu jettee waadaan aseenta siin jedhe bar akka hirribaa kaateen si laaluu qabaa. Bu'aati maalittan beeka yoo dhiqattee teessee ofirraa kaaftee silkii kaameraa. Ani waa hin dibatin malee jechuudha. Fuula kiyya kana waa hin dibatin malee waa hin lallaaqatin malee WhatsApp kun noormaalii godhee lafa si faayaa bar. Akkas taanaa Innanti wayya. haqa ta'u tab godhamee haqa ta'u bannaa tachuu tab godhaa. Haqa ta'u tab godhaa. Namni 300 kun taaptaap naa godhamee harkumaan gattaadha. Viidiyoon waraabbatee Haqa ta'u qofaa dees gogaa tab godhaa hundi keessanuyyuu. guyyaa geema kiyyaa nam tokko illee nu akkana nafne wallaahi laaziim an geema kiyya dhageeffadha. Geema kiyya rabbii galtitti nama na jaalatu fi nama anaa bakka guddaa qabu. Mee ilaala warri mana isaa kan tab godhu tab godhaa hundi keessanuyyuu gaayis. Fedhe Gadda jechuudha. Erga sigartee warra giiftarootaa Udah saya sih lalu. Game itu tetap aneh kane wetuna. Akan Game bela mah wetuna kayu ya karo resa game bela mah boda. Widde. Mana sih? Apa itu nama daun di Lubu. Untuk kesan Lubu. apa nanti untuk? Oh, Warna. jecun itu. Eh? Oh, jecun itu. Wayye jadi mali oh insan ga ruh saya gartat. Wayye berdalah jamar. No. Gazela Lubutan ludde. bina jirradis gamal lubutan anjay wan berak ayer ya. Namni wan berak ay. La namni akkatti la jaalala le namni nama barsi. Jechoota mi'aawa deeme guyyaa kana guutuu qota. Ati waan milikiin faan jechirra ilaanga arraatitti hin qayyaramne lubbuu nama achi jechaa jirtaar waan zabana gartee ummanni warri jaalala gaafa achirra as kaase ilaaga irraatti hin qayyaramne. Way nama dabbaraa guyyuu lubbuu namaan jechaa oolama namni amma dubartii warri jaalalaatitti haasa'u ta'uun hiifata jira. Walaa ni faatte amma takka sagalee mageessa kan darba. Guys, aba afur kenna guys namni gargara. Innanti ababa kenna warri jirtan kun maal taatan sila sun ummani maal ta'e sila. Ababa kenna family. Deemin qixaatii malee hin bareedu ko ababa guutaa. Ababa guutaa namni gargara ababa sadii hafe guys sadii. Namni gargara sadii ababa takka takka. Minti keessanu. Family namni gargara sadii ababa takka takka. Mara ababa lama kenna family ababa lama. Ababa